achirraahi doktorummaa fudhatee doktorummaa lama qabaa jechuudha. Sheeyni kitaaba hedduu kan barreesse qaba. Sanirraa kitaabni tokko kanuma nuti amma qara'uudhaaf deemnu kana kitaaba Tajwiidul Musawwar jedhamu kanaa jechuudha. Kitaaba kana sadarkaa kabajaadhaatti badhaasa Malik Abdullah bakka bu'uudhaan amiirri biyya Makkaa Faisal kan jedhamu kanneefiiti ture jechuu badhaasa itti fudhatee jira jechuu. Kitaaba kanarraa maqaa mootii biyya Sacuudiidhaa kan Abdullah gaafa turetti kitaaba kanaan sadarkaa kitaabni kun agartee itti qaburraa kan ka'e kitaaba kanaan badhaasa itti fudhatee ture jechuu. Akkasuma kitaaban biraa Albayaan lixukmi qiraa'ati alqur'aan alkariim bil alhaan kan jedhu illee ni qaba. رسالة قاعدة أقوى السببين في المد للقراء العشر فنجوس نكبة. رسالة في حكم الوقف على الهمز المتوسط بزائدة لحمزة من طريق الشاطبية خجوني كبا. قسم كتابة بحث في مواضع النبر في القرآن الكريم خجولني كبا. سبب اختلاف القراء بين منتصف وآخر وما يقرأ به من اليوم خجولني كبا. ليس كل ما ينتسب إلى واحد من القراء السبعة أو العشرة متواترا فجول لي كتابة يبدنده كبا. أقسم كتابة مرة أخرى جامع أبي معشر خنجول لي كبا. كتابا خنملي رسالة ليتي تكو خنرتي تعليق قد في خنرياد خني هدودا كبا جتو. شيكوتين إني أغرتي برسيسة را شيكوتي هدو درسا هدودا كبا وري إني برسيسة ورقا أغرتي شيخ بكما شيخ عبد الله بصفر ورا أغرتي قرآن أنسلا الدنيا تنرتي صدركا في جبينيا جبا قبو نما أغرتي إجازة خنيف إساجة عبد الله بصفر برشن إسابرتي قرئي توري أقسما شيخ أبي بكر الشاطبي سهل بن زيد ياسين شيخوتي هدوتو إسابرك قرئي الدنيا تنا بيا أدى ترى برد فني برتي قرآني irraa agartee achi booda ijaazaa eega fudhatan biyya hedduu keessa ijaazaa facaasaa jiranii jechuudha. Sheeyni kungaa nama akka kanaati nama agartee akka ajaa'ibaatti diin rabbiitiif imalmaana xiqqeenya isaatirraa if qabe jechuudha. Hoggaa kaayyoo isaa gaafatamu sheeyni kun xiqqeenya isaatirraa wanni agartee sheeyni isaa tokko isarraa himu Dr. Eyman xiqqeenya isaatirraa gaafanii fi ijoollee wajjiin barsiisuu turre. Ijoollee hoggaa barsiifne jayina qur'aanaa katorbee kanaa jenneetiti nama agartee qur'aana keessatti ajaa'iba waan addaa takka fide hafaduu keessatti haa ta'u dandeettii keessatti haa ta'u murajaa keessatti haa ta'u torbeerra badhaasuu turreeji nama agartee torbeerraa waan addaa takka fide sheekha isaatiitu dubbata badhaasuu turreeji kaan safiirul qur'aan jennaan je maqaa addaa kannaaf je ambaasaadara qur'aanaa kaadima qur'aanaa jaalallee qur'aanaa akkasiin maqaa adda addaa torbaaniin nama sadarkaa addaa fide kannuu fi turreeyye. Maqaa nuti baafnu kana keessatti safiirul qur'aan kaja'u kana hedduu tafakkuruu ture je sheetichi hoggaanii fi doktora irraa haasa'u sheenii isaa jechuudha. Akkasuma wanni agartee sheenii kun hedduu dubbatu haasa'u isaa keessatti rabbiin alhamdulillahi carraanaaf kanne akkaan qur'aana isaa kana kaddamuuf carraanaaf kanne je. Ammallee carraa rabbiin naaf kanne kana takkaa gad deebisee hin laallee mataa kiyyarra fudhadheetiin itti laffe'ee je. Umrii dheertuudhaan itti laffe'ee jaa jechuu hoggaanii fi waan qur'aana irraa dubbatu. Kanaaf seenaan sheekaa hedduu dheertuudha. Sheeyni jireenya isaa kadhuunfaatti hoggaa deebinuu nama agartee fuudhee ilmaan qabu jireenya warraa hatii wajji hoggaa jiraatu nama hedduu haadhi isaa humnaa ilsa jaalattu nama mararfannaa qabu nama agartee nama wajji walii galu amala bareedaa nama qabu nama akkasiitii jechuudha. Seenaa sheekaatirraa dubbannee hin finnu waanii fi yeroo nuufuute dubbannaa duraan dubbannee hoggaanii fi agartee kitaaba inni barreesse kanatti deebinu maaddaan nuti agartee qara'uuf deemnu maaddaa tajwiidaa waan taateef kitaaba kana filanne. Sheeyni kun kitaaba kana akkaataa kamiin kaahee akka kitaabni kun kitaaba kaanirraa maaliin adda tahee waan jedhu takka takkaraa dubbanna. Seenaa sheekaa irratti takka isiniif dabaluudhaaf sheeyni wanni akka agartee qaacidaa yookaan bu'uura yookaan ilaalcha xiyyaatti wanni nan qabu waaniin naaf hin galtu jedhu inumaahu hin qara'u je. Maaddaa naaf hin galtu jedhus hin qabu je inumaahu. Isinii galtee waan naaf hin galtu jedhu inumaahu hin qara'u
Garuu ammoo maaddaa tanaatu na dhibata kaa'u maaddaan tun naan galtu jedhee maaddaan firraatti qabee qopheessu hin qabu je maaliif jennaan cufti beekumsaatu kanuma agartee wanni nama fayyadu waan taateef jecha ilmi namaa irratti ulfaatu waan hin jirreef jecha beekumsuma tahee fedhu fiiziksii tahaa fedhu baayoloojii tahaa fedhu keemistirii tahaa waan fedhe yoo tahes wannummaan na dhibdi jedhee ani itti agartee ulfeessee qara'uu jibbu hin jirtu maaddaan agartee hin qaraane hin jirtu jedhe. Kanaaf kitaabni kun hoggaanii fi agartee ilaalcha namaatti deebinu gariin namaa tajwiidnii fi naahwiin namatti ulfaatti nama dhibdii xiyyeeffannuma osoo ittiin kanneen osoo waan inni ta'e keessan hubatin haasa'uma nama gariitirraa fudhatamee hedduu waanii fi agartee akka gaaraa takkatti ulfaataa fakkaayifamee namni sodaachuu ture jechuudha. Kitaabni kun ammoo yoonii fi agartee itti seetu kitaaba feeterree malmaanaa akka waan tajwiidni qoftii laafaadhaatti kitaaba siif galchu usluuba yookaan akkaataa bareedaadhaatti abbaan kitaaba kanaa kaahee jechuudha. Hoggaanii fi irraa dubbatu isheen Dr. Iman kitaaba kana keessatti wanni tajwiida irratti rarra'a. Ahkaama tajwiidaati irratti kan rarra'a ilmii durirraa fi ta'ammaatirraa illee takka irraan hambifnee jee waan tajwiida rarra'a. Akkasuma wajjii wanni kitaaba kana adda godhu kitaabni kun waan silaa nama dhiba iddoolee qubeen irraa baatuu fi akkaataa qubeen sun itti baatu bifa fakkiitiin qindeessee ka viidiyoolee qabuun kaasitaan kaahee kitaaba kanatti maxxanse jechuudha abbaan kitaaba kanaa. Hattaa hanga bakka si dhibde irra deddeebitee sagalee hanga dhaggeeffachuu dandeessu akkatti kaasitaan illee baasee jira jechuudha. Fakkiin deeggaruu qofa osoo hin taane usluubni inni kitaaba kana itti kaa'e hattaa tajwiidummaan inni tartiibummaan inni tajwiida kana kitaaba kana itti kaa'e hedduu usluuba abbaa fedheef nama agartee dubbiin feete itti ulfaattu dubbiin laaftuun feete itti ulfaattu hundaafuu kitaaba galuu jechuudha akkaataa inni itti kaa'e. Jalqabarra kitaaba kana hoggaa dubbatu akkaataalee qur'aanni itti agartee buufame akkaataa kamiin qur'aanni nabii keenyarra bu'ee nabiin keenya hawaasa musliimaatti gad dabarsee ka jedhu eega dubbatee booda seenaa qur'aanaa eegarraa haasa'ee booda kallattiin tajwiidni maalii waan jedhu dabe. Tajwiidni maalii eega nama dubbisee eega waa'ee tajwiidni maaliidha maalummaa tajwiidaa irraa ibse wanni faallaa tajwiidaa maalii jirus eeganiif irraa dubbatee booda oofee waan sila agartee tajwiida kanarraa dogoggorri guddaa fi xiqqaa adda baasee dubbata. Achiin eega dogoggora dubbatee booda ammoo iddoolee qubeen irraa baatu haasa'u. Iddoolee qubeen irraa baatu dubbatee akkaataa qubeen itti baatu qubeen lama hoggaa wal qunnamtu nuuni saakinaatii fi tanwiinni maali? Ahkaamni miimii fi nuunii maali? Ahkaamni maddiileedhaa maali? Eega waan silaa nama cufaaf galu kana dubbatee booda ammallee waan warra qur'aana keessa jajjabaatee ilmii qur'aanaa keessa takhassusuti hilleedha baaba juz'ii lammaffaa keessatti bal'inaan irraa haasawaa jechuudha. Tartiiba nama cufaafuu galuun jechuudha. Namni kitaaba kana sirri qara'ee kitaaba kana fixe waan tajwiidaa fi waan qur'aanaa ahkaama tajwiidaatii wajjiin wal qabatee qur'aana irra rarra'a takka illee hin hambifne jechuudha. Kanaaf namarraa faayida'u nama qur'aanaa rabbii kitaaba kanatti fayyadamee kitaaba kana sirri qara'ee akka rabbiinii fi ergamaan rabbiin irraa jaalatanitti qur'aana rabbii qara'u rabbiin haa taasisu. Kitaaba kanallee inshaallah warra sirritti hordofee akka sila qur'aana qara'uudhaaf itti qara'amuun barbaachisanitti irraa hubatu rabbiin haa godhu yeroollee nuuf laaffisee haalallee nuuf mijjeessee rabbiin osoo heewasa tokko nutti hin finne orma akkanatti qaraatii isaaniitiif nu haa godhu jecha darsii teenyatan guyyaa jalqabbiidha maalummaa kitaaba kanaatii fi abbaa kitaaba kanaa seenaa isaa jechuudhaan jalqabbii godhanne arraafasumarratti raawwannaa inshaallah darsii guyyaa biraatiin haga walitti deebinuu nageettaa السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خيرا. استاذ ربي ذاك سنسني عليه وقوليا وانا سندي راجع في كذا سني. جزاكم الله خيرا أستاذنا. أنا قافينك يا وان براس وانتاني يروتنا تقوسك أصدو بتين وبتني. دوبا deebisuu baanta? yeroo sanamma yeroo jal qabdasan yani salaatan biratti salaatan moo kana darbuleen kadri yeroo sadeessaan darbuusaa fi yani xiqqoota akkasoo duubatti kana butame. Haaya. Ati yaadni khayroodha. Yaada nama biraa namni ni fi gaafii qabdan yaada qabdanii soo jira. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
gaafii darsiidha ol dira osoo hin taane yaada garri itti butamu suni gara sa'a tokkorraa kaasee hanga sa'a lamaatti tafsiira qabanii sa'a sadiirraa kaasee dudduuba butaa kana gara